Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha adduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa jeeffaa icciitii cuubbaadhaa barachaa kan jirru. Barumsa kanaan egaa akkuma yaadattan kutaa darbe kutaa sadeeffaatiin cuubbaa gooftaa keenyaa jennee kan eegallee turre qabxiiwwan lamadhaa baranne kan turre. Gooftaan keenya maaliif waggaa 30tti cuubamuun akka isa barbaachise waggaa 30tti cuubamuunsaa isinis waggaa kanatti cuubamaa jechuusaa osoo hin taane seeraa cuubbaa hundeessuudhaaf nama geessa ta'uu akka qabu. Darbee immoo Addaam umurii sanatti mucummaa Sillaasee argatee kan ture sana dhabeera waan ta'eedhaaf umurii sanatti gooftaan keenya cuubamee mucummaa sana isaaf deebisuudhaaf kan xumuraa jennee kan ilaalle immoo hojiiwwan gaarummaa kan akka lubummaa monokkosummaa baay'itaa'ummaa kana yoo barbaadan umurii kanaaf isaa olitti taasisaa kan jedhu gooftaan keenya sababoota kanaadhaaf umurii kanatti akka inni cuubame kan baranne. Kan biraa immoo maaliif akka inni bishaaniin cuubames baranneerra. Bishaaniin cuubamuun maaliif isa barbaase kan jedhu immoo cuubbaan bishaaniin taasifamuunsaa dhuguma gooftaan keenya mataa isaatii isa barbaachise kan cuubame kan taaneef cuubbaan kun sanyii namaa hundumaadhaaf hundeeffamaa akka jiru agarsiisuudhaaf jedheetu bishaan hundumaadhaaf tola waanta kennameedhaaf namni hundumtuu akka cuubamuudhaaf jedhee gooftaan keenya bishaaniin akka inni cuubamedha kan baran torbee darbe. Guyyaa har'aa immoo kutaa afuraffaatiin barumsa keenyaan jechuudha kutaa boqonnaa kanaaf kutaa xumuraa kan ta'u fakkeenyota cuubbaa kan ta'an kan ilaaluudha kan ta'u. Egaan barumsa keenya jalqabumarraa kaasnee barachaa akkuma turre iccitoonni hundumtuu fakkeenya mataa isaanii danda'e ni qabu. Kan cuubbaas akkuma kanaati cuubbaan kakuu moofaa keessatti cuubbaa kan taate kun seerri isheen dhugaa mootummaa waaqayyoo kan nama galchitu mucummaa waaqayyoo kan argamsiistu kun osoo hin dhufiin dursee cuubbaa kana kanneen fakkaatan wantoonni baay'een kakuu moofaa keessatti raawwatamaa turaniiru. Isaan kana dhagaa isa dhugaama cuubbaatiin bakka bu'u cuubbaa kanaan guutummaadhaan guutuutti ni ibsu jechuu keenya osoo hin taane garuu fakkeenyaan wanta ibsu kanaan gadi ta'eetu garuu kan immoo ibsuu kan danda'u waan ta'eedhaaf fakkeenyota armaan gadii ni barannaa jechuudha. Kan jalqabaa bishaan bara Nohidha. Bara Nohii egaa akkuma beeknu hundumti keenya addunyaan hundumtuu guutummaan baddeetti seera uumamaa boqonnaa 6 kaasnee amma 8 yommuu ilaallu waa'ee kanaa kitaabni qulqulluun nutti hima. Guutummaan addunyaa sababa cubbuu isaaniidhaaf jecha waaqayyo kan hundumaa balleesseera. Nohi nama tokko qofadha kan hafe Nohi akkamitti hafee bidiruu hojjeteetu bidiruun hojjete waggaa 100dha isa dhugaadha obsaan bidiruu kana dalage kana booda bidiruu sana keessa inni fi lubbuuwwan 7 walitti lubbuuwwan 8 darbee immoo guyyaarraa kanneen agaruudhaaf kanneen jiran hundumtuu bineensonni bineeldonni allaattiiwwan guutummaan isaanii bidiruu kanaan ooluu danda'aniiru. Egaan bidiruun isaanii bishaan irradha kan isheen bololite. Akkasumas immoo lubbuuwwan achi keessa galanii afaniiru. Inni kun kallattiimaan cuubbaa kakwaadhaadhaaf fakkeenya guddaadha.
akkamitti fakkeenya kan jalqabaa bidiruun mataan ishee fakkeenya mana kiristaanaa akka isheen taate bakka baay'eetti ni baranna. Galaannichi bishaanichi immoo fakkeenya cuubbaati. Noohiif maatiiwwan isaa immoo fakkeenya amantoota kakuu haaraadha. Kun jechuun maal jechuudha? Noohiif maatiin isaa doonii kanatti seenuudhaan bishaan badinsaa kanarraatii darbanii jireenya haaraatti akkuma isaan seenan guyyaa har'aas immoo kiristaanonni mana qulqullummaatti seenuudhaan manni qulqullummaa bidirittiin kan isheen bololi'aa turte bishaan irradha. Bishaan keessatti kan isheen isaan oolchite. Har'as immoo kiristaanonni mana kiristaanaa keessanuudhaan manni kiristaanaa immoo karaa cuubbaatiin mucummaa waaqayyoo isaaniif kennite kiristaanotaaf mootummaa waaqayyootti jireenya haaraatti isaan dabarsite jechuudha. Kun kallattiimaan haala kanaatiin ni hiikama. Bidirattiin bishaan malee horuu hin dandeessu. So bishaan hin jiraanne bidiruun sun bishaan irra teessee darbuu hin dandeessu. Akkuma kanaas immoo manni kiristaanaas cuubbaa malee fayyina kennuu hin dandeessu. Iddoo kamittuu kun beekamaadha. Cuubbaan seensadha. Iccitiiwwan hundumaadhaaf fayyina keenya kan ittiin argannu jalqaba kan ittiin seennu cuubbaatiinidha. Kanaaf manni kiristaanaa qofaa ishee cuubbaatiin alatti maal taasisuu hin dandeessu? Fayyina argamsiisuu hin dandeessu jechuudha. Bidiruun ala kanneen turan guutummaan isaanii addunyaan guutummaan badaniiru. Akkuma kanaas immoo guyyaa har'a mana kiristaanaatii ala kanneen jiran guutummaan hundumtuu jechuudha inuma badu. Mana kiristaanaa namni jiru tarii guyyaa irratti fokkaachuu danda'a garuu dhufaatii gooftaa keenyaa dhaabtatti hundumtuu murtii isaanii argata jechuudha. Eenyuyyuu fayyu mana kiristaanaatiin ala ta'ee fayyinni hin jiru jechuudha. Akkuma jedhe kitaabni qulqulluun kan amane kan cuubame qofti akka fayyu wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kan dubbisnu kan amane kan cuubame ni fayyaa kan hin amanne gara mana kiristaanaatti kan hin dhufiin akkasumas immoo cuubbaadhaan mucummaa sillaasee kan hin argatin itti murtaa'a ni badaadha. Kanaaf haala kanaatiin bidiruun kun nu fakkeeffamti. Bidiruun kun baay'ee guddoo jalli ishee bal'oo kan taate mataa isheetti immoo maal kan taate dhiphoo kan taatedha. Jala kanneen jiran bineensonni baay'een lakkoofsa kan hin qabne ni jiru. Irra keessa immoo namni fallaattiiwwan ni jiru. Kunis fakkeenya mana kiristaanaa. Manni kiristaanaa nama kanneen jedhan warreen gararraa warreen mucummaa waaqayyoo argatanii sirrimatti namummaadhaan kanneen jiraatan cubbuudhaa fagaachuudhaan kanneen jiraatanidha. Warreen gara gadii baay'een sun immoo fakkeenya warreen kiristaanotaa mana kiristaanaa seenanii erga seenanii booda garuu hojii gaarummaadhaan qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan baay'ee fagoo kanneen ta'an kan hin jirre jechaadha. Kan hin qabne qajeelummaa cubbuudhaan kanneen jiraatan isaan kun bineensota beeylota kanneen fakkeeffaman baay'een jiru. Guyyaarraas kun sirriimatti mul'ata mana kiristaanaa keessa kanneen kun lamaan ni jiru. Bidiruu Noohii keessa bineensonni gosa adda addaa guutummaan isaanii kan warreen gaariis warreen gaarii yaada namaadhaan jedhamnes ni jiru. Manni kiristaanaas guyyaarraa kana lamaan qabatteetu jirti. Warreen qajeelummaadhaan deeman akkasumas immoo warreen cubbuudhaan jiraatanis immoo lamaan wajjumarraan mana kiristaanaa keessa jiru jechuudha. Darbeesi haxxeewwan baay'een ni jiru kan akka bofaa haxxummaa isaanii qabatanii marzii qabatanii garuu marzi isaanii kan hin facaasin yeroo kan eeggatan jechuudha. Yeroo waan isaaniif hin eeyyamneef kan hin taasisne kan akka bofaa ni jiru. Akkuma kanaa mana kiristaanaas guyyaarraa kanneen akkasii ni jiraatu. Ni jiraatu yeroo gaafa argatan kanneen ba'an kan akka Nisxiroos fa'aa yoo fudhanne galumsaan jiraachaa turanii mana kiristaanaa keessa garuu akka bofaa marzi isaanii afaanitti qabatanii kan ta'an erga yeroo gaafa argatan immoo kan gadhiisan jechuudha. Yeroo aangoo gaafa argatan bakka gaafa argatan kanneen gadhiisan kun ni jiru. Kallattii kanaan manni kiristaanaa bidiruun Noohii kun kallattiidhaan mana kiristaanaatti fakkeeffamti. Bishaan sun immoo fakkeenya cubbaati. Kanneen achi keessa galanii darban immoo fakkeenya kiristaanotaa ta'uu jechuudha. Fakkeenya lammaffaan dhanna qabaadha. Dhanna qabaan akka waadaa waaqayyoo abbaa keenya Abrahaamiif kennedha. Kun mallattootiin namoonni amanan ijoollee waaqayyoo warreen ta'an kanneen hin amaniin kanneen ijoollee waaqayyoo hin ta'in irraa kan isaan ittiin adda ba'an ture. Kitaabni qulqulluun maal jedhaa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 yommuu dubbisnu isin dhanna ni qabattu innis mallattoo waadaa anaaf si gidduu jira jechuudha. Si gidduu jiru ta'a jechuudhaan waaqayyoo Abrahaamiif dubbateera. Kanneen kana taasisan qofadha. Ijoollee waaqayyoo waadaa kanneen isaaniif galame jedhamanii
waamuu kanneen danda'an jedha. Yeroo sanatti kan dhanna qabannaan mallattoo waadaa waaqayyoo ta'ee wanta kennameedhaaf namni dhanna qabachuu dhiisu immoo dhugumatti murtaa'a kan raawwachuu dhiisu isaadhaaf murtii ni argata. Kana kitaabni qulqulluun achumarratti ni dubbata lakkoofsa 14ffaatti gassinnee dubbisnu kan dhannan qabatiin lubbuun isaa foon saaraa dabaatee habadduu waadaa koo cabseera waan ta'eedhaaf jechuudhaan waaqayyo dubbateera. Kanaaf dhanna qabannaa kan kennameera. Dhiironni dhanna qabatu, shamarran immoo ijoollee waaqayyoo kan ta'an warreen dhanna qabataniin isaan wajjirraan gaa'ela taasifachuudhaan yeroo jiraachuu eegalanidha. Karaa kana isaan ijoollummaa waaqayyoo kan argatanii haala kanaatiin lamaanuu ijoollee waaqayyoo ta'u. Akkuma kanaa guyyaa har'aas mana kiristaanaa keenyatti cuubbaatiin dhalatti miseensa mana kiristaanaa yookiin ijoollee waaqayyoo yookiin immoo mucaa waaqayyoo jedhamuun hin danda'amu. Hin danda'amu kun hin jiru. Osoo hin cuubamin kan jirru yoo ta'e kanneen osoo hin cuubamin jiraatan mana kiristaanaatti ala kanneen jiraatan akkasumas immoo waaqayyoo wajjirraan tokkummaa kan hin argannedha. Ijoollee waaqayyoo jedhamu kan hin dandeenyedha. Ijoollee mucummaa waaqayyoo kan argamu karaa cuubbaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf dhanna qabaan haala kanaatiin ni fakkeeffama. Kanneen dhanna qabatin akkuma isaan biraa turan akkasumas immoo kakuu haaraatti warreen hin cuubamin jireenya bara baraan argatan. Kana galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya kallattii maalaan dubbateera. Namni lammaffaa yoo hin dhalatin mootummaa waaqayyoo arguu hin danda'u jechuun dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 immoo dubbisnu. Namni lammaffaa yoo hin dhalatin yoo hin cuubamin jechuu isaati mootummaa waaqayyoo galuu miti arguu hin danda'u jechuudhaan dubbate. Kan biraanis immoo dhanna qabannaan yeroo sanatti al tokko qofadha kan raawwatamu. Si'a lama dhanna qabannaan hin jiru. Al tokko qofadha. Akkuma kanaas immoo cuubbaanis al tokko qofaa kan taasifamtuudhaaf kan irra deddeebi'amnedha. Al tokko qofa kan raawwannu mucummaa waaqayyoo sillaasee irraati al tokko qofa kan dhalannu malee kan itti deddeebinee raawwachuu dandeenyu miti jechuudha. Kan akka cita qurbaanaa gara fuulduraatti kan barannu cinni qurbaanaa deddeebiidhaan yeroo hundumaa kan raawwannudha. Cuubbaan garuu akkas miti. Cuubbaan al tokkodha dhalachuun al tokkodha. Nyaachuu si'a meeqadha? Namni takkaa nyaadha jedhee hin dhiisu. Inuma nyaata hundumaa. Garuu gara gadameessa harmee keenyaa keessaa kan dhalannu al tokko qofaadha. Nyaata kan nyaannu immoo si'a baay'eedha. Akkuma kanaadha kunis. Cuubbaa kan cuubamnu al tokkodha. Nyaannee kan dhugnu dhiigaa foon gooftaa keenyaa immoo si'a meeqadha? Yeroo hundumaadha. Gara fuulduraatti ilaalla. Haala kanaatiin dhanna qabannaan fakkeenya cuubbaa ta'a jechuudha. Kan sadeffaadhaaf kan dhumaan immoo galaana yookiin immoo bishaan guyyaa kamisaa uumamtoonni irraatu argaman. Inni kunis fakkeenya cuubbaati. Egaan barumsa keenya boqonnaa lammaffaarratti akkuma yaadattan sirna uumamaa baranneerra. Achitti egaa uumamtoonni 22 kanneen uumaman keessaa uumamtoonni 3 guyyaa kamisaa kanneen uumamanidha. Uumamtoonni guyyaa kamisaa kun kallattiimaa bishaan irraatu waaqayyo bishaan haa argamsiistu jedhee dubbachuudhaan kan inni isaan uumedha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 mul'allu bishaan lubbu qabeeyyota hundumaa haa argamsiistu jechuudhaan dubbate. Gosoonni 3 uumamtoonni gosoonni 3 kanneen miilaan deeman kanneen lapheedhaan fookaniidhaaf kanneen baalleedhaan balali'uu danda'an gosoonni kun 3 guyyaa kanatti bishaan irraatu argamaniiru jechuudha. Uumamtoonni kun egaa haala jireenya isaaniidhaan adda addummaa guddaa qabu. Kanneen achuma bishaan keessatti uumamanii bishaan keessatti achumatti kanneen hafan baay'ooliin ni jiru. Bishaan keessatti kanneen uumaman achumatti jabaatanii kanneen jiraatan jechuudha. Kan lammaffaa immoo bishaan keessaa ba'uudhaan baanii kanneen achumatti hafan. Bishaan keessaa ba'uudhaan baanii achumatti kanneen hafan ni jiru. Kan sadaffaa immoo bishaan keessaa ba'a. Akkasumas immoo deebi'anii gara bishaaniitti deebi'aa kanneen jiraatanis ni jiru. Isaan kun 3 haala jireenya isaaniidhaan erga uumamanii booda adda addummaa kana uumaniiru. Kun egaa kallattiimaan icciitii cuubbaadhaaf fakkeenya guddaa qaba. Akkamitti yoo jenne bishaan fakkeenya cuubbaati. Bishaan uumamtoonni kun argaman kun bakka isaan jiraatan kun maala fakkeenya cuubbaati. Uumamtoonni kun hundi isaanii immoo fakkeenya amantootaati. Maal jechuudha kuni kanneen bishaan irraatu argamanii achuma bishaanitti kanneen cimanii jiraatan kallattiimaan kiristaanota cuubbaadhaan
mucummaa waaqayyoo argatanii achuma cimanii kanneen waaqayyoo jiraan jireenya isaa jiraatan jechuudha isaan kun fakkeenya isaan kanaati. Kan lammaffaa immoo bishaan keessatti uumamuudhaan bishaan keessaa ba'anii kanneen deeman immoo namoota warreen mucummaadhaan cuubbaadhaan waaqayyoo irraatii mucummaa erga argatanii booda deemanii immoo gananii kanneen badan kanneen sokkan jechuudha. Isaan kanaaf fakkeenyadha. Warreen sadeeffaa immoo kanneen bishaan keessaa ba'a takka immoo bishaantti deebi'aa kanneen jiraatan. Isaan kun immoo fakkeenya warreen kamidha? Takka gara mana kiristaanaatti dhufuudhaan cuubbaadhaan mucummaa sillaasee erga argatanii booda deebi'anii ammas shakkiidhaan ba'anii ammas immoo deebi'anii dhufu ammas shakkiidhaan deebi'anii ba'u isaan kana jechuudha. Bakka tokkotti cimanii jiraachuu kanneen hin dandeenye takka achi takkas kanneen jedhan jechuudha. Isaan kun dhuguma mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'an. Maaliif amantii waan hin qabneedhaaf jechuudha. Isaan kanaafidha qulqullichi Yaaqoob ergaa kana barreesseera maal jedhee yaada lama kan qabu karaa isaa irrattis kan raafamu namni kun waaqayyo irraa waan tokko illee kan argatu itti fokkaatiin jechuudhaan dubbata. Yaada lama namni qabu jechuudha. Lakkii achidha ta'a. Kun akkasita. Kun jedhee shakkiidhaan kanneen jiraatan namoonni baay'een akkas kanneen deddeebi'an ni jiru. Yoo mambayin afaan illee laphee isaaniidhaan garuu ba'anii bakkee kanneen jiran jechuudha. Kun sirrii miti. Waaqayyo irraatii gatii akka hin arganneedhaaf gufuu guddaa kan ta'udha. Diiyaabiloos namoota baay'ee karaa kanaa ni qora. Guutummaan guutuutti baasuu yoo dadhabe mana kiristaanaa keessaa garuu akka isaan shakkii kanaan jiraatan immoo ni taasisaa jechuudha. Kiristaanonni haala kanaatiin kan namoonni haala kanaatiin jiraatan gatiin isaanii waaqayyo biraa hin jiru jechuudha. Kanaafuu kallattiimaan uumamtoonni kun haala kanaatiin icciita cuubbaadhaa fi fakkeenya ta'uu jechuudha. Egaan guutummaa icciita cuubbaa deebinee yommuu guduunfinu icciinni cuubbaan dubbii fayyinaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf raawwate boqonnaa afuraffaa keessatti barachaa akka turre ni yaadattu. Dubbiiwwan fayyinaa kana immoo kiristaanonni hundumtuu kan mataa keenyaa kan taasifannu. Gooftaan keenya nuuf jedhee dhufee fayyina kana hundumaa raawwateera. Mucummaa sillaasee nuuf deebiseera. Cubbuu abbaa keenya Addaamiif harmee keenya Hewaan nurraa kaaseera. Fedhiiwwan adda addaa irratti aangoo nuuf kenneera. Jennee barachaa kan turre sun hundumtu isaanii gatii keenya taasifachuu kan dandeenyu fudhachuu kan dandeenyu amannee yeroo cuubamnudha. Kanaaf kiristaanonni hundumtuu cuubbaatiin kan argannaa jechuudha kan jalqaba. Mucummaa sillaasee argannaa, dhiifama cubbuu argannaa, cubbuuwwan adda addaa irratti kanneen mo'an sana jalaatu ni baanaa jechuudha. Kana argannaa. Cuubbaan kun immoo mana kiristaanaa keenyaaf balbala akka isheen taate. Balbaladha eenyuyyuu karaa cuubbaa kan hin seenne mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Dhokatee kan seene jechuudha. Karaa biraa kan seene icciitiiwwan kamittuu darbuu hin danda'u. Qorrobuu hin danda'u. Gaabbii galuu hin danda'u. Miseensa mana kiristaanaas ta'uu hin danda'u. Kun immoo mootummaa waaqayyoo keessaa kan nama baasudha jechuudha. Kanaaf cuubbaan mana kiristaanaa keenyaaf balbala kan taatedha. Erga sanaa booda icciitiiwwan biraan dabarree kan argannu jechuudha. Isaan kana barbaachisummaadhaa fi akka cuubbaa erga barannee booda maal baranneerra? Cuubbaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos baranneerra. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos bara addunyaa bara 5,531tti gaafa guyyaa kibxataa halkan keessaa sa'a 10tti harka Yohaannisitti laga Yordaanositti cuubamuusaa isa kana kaasneerra. Egaan gooftaan keenya dachee Galiilaa yookiin immoo Naazireet kan jennu irraatu gara dachee Yihuudaa dhufuudhaan kiiloomeetira kan hundumaa deemuudhaan harka garbicha isaa harka Yohaannisitti kan cuubame. Gara kanatti dhufuun maal isa barbaachisa kan jedhuudhaafis gooftaan keenya yaa'u abbaa seeraa waan ta'eedhaaf sirnaaf seera hundeessaa waan jiruudhaaf namoonni hundumtuu gara lubaa deemuu akka qabnuudhaaf kana sirna kan hundeesseera. Achittis immoo kan inni taasise yeroo inni cuubamee bishaan keessaa ba'u jechuudha. Icciitiin kakuu moofaa keessatti fakkeenyaan dubbatamaa kan ture sirriitti ifa bahee kan hin dubbanne kan hin mul'anne guutummaadhaan guutuutti tokkummaadhaan sadummaa waaqayyoo ifa bahee mul'ateera jennee kanaan baranneerraa. Lagni Yordaanos cuubbaadhaaf maaliif filatame kan jedhus fakkeenya achitti raawwatame waanta jiruudhaaf akkasumas abboonni adda addaa achitti fayyaniiru xalayaan du'aa keenya keessa waan jiruudhaaf sana isaan duraa balleessuudhaaf akka inni achitti cuubames kanas baranneerraa. Guyyaa darbee kan barannee jalqaba kan kaasnes qabxiiwwan sunis immoo ni jiru waggaa 30tti cuubamuusaa darbees bishaaniin cuubamuusaa fakkeenya sana hundumaadhaaf ta'uusaa guyyaadhaas kan baranne immoo
fakkeenya cuubbaa kakuu moofaa keessatti kanneen raawwatamaa turan sirnoonni baay'ee fakkeenya akka isaan ta'an cuubbaadhaaf kana baranneerraa jechuudha. Kun waa'ee cuubbaadhaa kan baranne sirni cuubbaa immoo kamidha? Kun immoo barumsa sirna mana kiristaanaa torban yookiin immoo citiiwwan amantaa torban kanneen jedhamaniin achitti sirnaan bal'inaan kan arginu kan ta'u. Kanaaf asuma irratti xumurreerraa jechuudha boqonnaa jeeffaa barumsi keenya kutaataanu boqonnaa torbaffaadhaan kan deebinudha. Cita qurbaanaa kan jedhu qabanneedha kan deebinu jechuudha. Kan nu barsiisee abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan baranne kan dhaggeeffanne laphee keenya keessaa nuufaa bulchuu namatti jiraatu nu haa taasisu. Guyyaa taanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.